Uummanni Oromoo turtii bara garbummaa sirna nafxanyaa jalatti kufeerraa kaasee aarii fi xiiqii garaasaa keessaa hirriba isa dhorkatu, aarii ramacii barbadaa caalaa garaa dhiiraa dirqiin gad qabe keessaa gubee waxalee wixxirfatuuf xurree aara galfannaa fi bulgaafannaa quuqqaa garaa ta'e fayyadaa tureera aartiin. Ergasiis hanga yeroo dhiyootti Oromoon ulfinni wanjoo garbummaa irraa salphachuu fi didee dafqinni irree gabroonfattootaa jalatti coobsaa ture galaanaam. Maarree yeroo kana artistoonni Oromoo carraa argatanitti fayyadamanii yaa Oromoo tasallee gabrummaan siif hin maltu, tokkummaa horadhu, wanjoo xiqqoo amma irree kee hin geenyeen hin hudhamiin jechaa uummanni Oromoo eenyuufuu jilbeeffachuun akka irra hin jirre itti himuun Oromootti humna horanii uummatni Oromoo wanjoo gabrummaa nagaya akka jedhuuf warreen arraba qaranii fi artistoonni Oromoo hedduudhaam. Kanneen keessaa kan hanga har'aatti laphee Oromootaa keessaa hin bannee fi aariin ajjechaa isaa onnee Oromoota hedduu keessaa danfuu artistii Eebbisaa Addunyaaf har'as imimmaan Oromoo hin guuneem. Eebbisaa har'aa ta'uun gameessi qaxalee Oromoo, gootni ija barbadaa, beekaa beekumsaan beekaa afaan qabsiisu, iji Oromoo bakka Oromoo bu'ee qaawwa Oromoo kan argu, waraansaa fi caba lafee Oromoo suphuuf hirribni kan isa hin fudhanne, artistii fi qabsaa'aan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa lubbuun darbe jechuun afaaniif namatti ulfaataam. Abjuu ta'uu dhugaan amanuuf kan nama rakkisu kun gadameessa haadha Oromoo goota kana deesseef miti, Oromoo maraafuu afaan qabannaa ta'eeraam. Haacaaluun artistii qofa osoo hin ta'in qabsaa'aa jechoon afaan isaa keessaa ba'an akka misaa'ilaatti diina Oromoo yaadaan kan burkuteessan, lafee diina Oromoo cabsee seenuun eelaa ta'ee kan kulkulfachiisu summii diina Oromootiim. Oromoof ammoo akka waan lapheen aannan nama dhugdeetti nama qana'aam. Gootni onnee sibiilaa kun bara jireenya isaa keessatti erga Oromummaaf falmuu eegalee reebamuu, ari'atamuu, hidhamuu irraa ka'ee hanga yaalii ajjechaa mootummaa fi namoota dhuunfaa yaada nafxanyummaa oofan irraa isarra qaqqabutti gahaa tureeraam. Maarree duruu yartuutu goota galaafata akkuma jedhan kan Oromoon makmaakos dhugaa taatee dhoqqeen lafaafuu jibban funyaan namaa tuqxee argamteem. Haacaaluu Hundeessaas harka cubbamtootaan kunoo har'a qilleensa somba isaa lolee, sagalee isaa kiilolee sanaanis wal oodee hargansuu fi dubbiirraa of qusatee calleensa filachuun cinaacha tokkoon ciiseeraam. Oromoon gootota kumaataman lakkaawaman qabaatullee goota akka Haacaaluu Hundeessaa deebi'anii argachuun garuu baay'ee ulfaataam. Gaddaan mana ga'u damdamachuunuu jabina Waaqaa gaafataam. Ambootti handhuurri isaa bara 1978tti awwaalamte, haadha isaa aadde Guddattuu Horaa fi abbaa isaa Hundeessaa Boonsaa irraa dhalachuun Oromoof gumaachameem. Gootni kun warra isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 5 fi obboloota dubaraa 4 gidduutti guddateem. Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa barnoota isaa kutaa 1ffaarraa eegalee hanga kutaa 12ffaatti iddoo handhuurri isaa itti awwaalamte lafa qabsoo Oromoof beenzila taate Niw Yoork Itoophiyaa Ambootti barateem. Haacaaluun beekaa jechoota filatee dubbatuu fi yoo yeroon jalaa dhume malee geerarsaaf walaloon harkaa dhumee jedhee kan hin beekne akaakayyuu isaa jala taa'uun mi'aa Oromummaa akka muuxatetu dubbatamaafiim. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinneerraa kiiloomeetira 125 kun kan argamtu lafa burqaa goototaa jedhamuun kan beekamtu godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo magaalaa Ambootti kan guddate Haacaaluu Hundeessaan ijoollummaa isaa irraa eegalee nama roorroo qolachuu jaallatuu fi xiiqiifdu goota gootummaan laphee irraa belbelu ta'uutu himamaafiim. Ijoollummaa isaattuu Oromummaaf iddoo guddaa akka qabu kan dubbatamuuf gootni kun bara 1995 ammoo fuulduratti ba'ee Oromoo ani siif jira jechuu eegaleem. Yeroon kun yeroo dargaggummaa isaa barnoota irra jiru tureem. Hiriyoota iddoo tokkotti walitti qabamaniif jecha ka'umsaa arraba isaa keessaa baatuun dhiichisa kan eegalchiisu Haacaaluun sirboota gootota Oromoo akka Eebbisaa Addunyaafaa hiriyoota isaaf sirbuun sirbaan ergaa qabsoo Oromoo dabarsaa kan ture. Boodarra ofiiyyuu artistii sagaleen kiilolee yoonni achi sagaleessu kan gurri namaa riqqifatu Oromoo qofa osoo hin taane warreen afaan Oromoo hin dhageenyeyyuu jaallatamummaa weellisaa kanaa dhugaa bahuum. Yeroo reefuu hiriyoota isaaf sirbaa turetti sirbi Daawwitee Mokonnin farda gurraacha lagarra kaachisanii
osoo wal jaallannu wal nu nyaachisanii kan jedhu afaan isaarraatti akka hin buufanne hiriyyoota isaatu ragaa bahaafiim. Bara 1995tti yeroo jalqaba waa'ee Oromoof isa keessa isaatii isa nyaatee garaa isaa quuqu bulgaafatu deebii isaa mootummaa wayyaaneetiin qabamee umurii 17tti gara mana hidhaatti darbatameem. Reebamuu fi ari'atamuu yeroo sanaan duratti isarra gahaa turullee manni hidhaa Karchallee Amboo seenaa Haacaaluu keessatti mana barumsaa qabsoo isaa isa jalqabaa ta'uun akka isa leenjisee dubbataam. Achii qabsaa'ota gameessa yeroo sana Oromummaan cubbuu ta'ee mana hidhaatti darbataman waliin wal arguun irruma caalaatti maalummaa Oromummaaf deebii akka argatee fi akkaataa qabsoo baratee akka ba'e himachaa tureeraam. Yeroo kanattis Oromoota carraa barnootaa dhorkamanii mana hidhaa keessatti dararaman yoo xiqqaate maqaama isaanii illee barreessuu danda'uu qabu jechuun mana hidhaa Karchallee keessa taa'uun barsiisaa akka ture himamaa fi gootni kun yeroo mana hidhaa turetti hiriyyootaa fi maatiin isaa dhufanii isa jajjabeessaa akka turan yaadatee jecha abbaan isaa isatti himu ammoo akka galaatti fayyadamaa akka ture dubbataam. Innis abbaan koo maaloo mucaa koo sin yaadee yoomuma baata jedhee boo'ee na boochisa osoo hin taane jabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraatti jedhee jajjabinaa fi onnee natti horaa ture jechuun himataam. Namoonni yeroo sana Haacaaluu waliin mana hidhaa keessa turanis Haacaaluun sirba waa'ee Oromummaa fi jibba siyaasa yeroo sanaaf qabu akkasumas darara uummata Oromoo irra ga'aa jiru yoo weellisuuf namuu ijaan imimmaan roobsaa akka dhaggeeffachaa turan dubbatuum. Bara 1995 mana hidhaa Karchallee Ambootti kan hidhame Haacaaluun waggaa 5 booda yeroo Karchallee irraa bahu sirba albama isaa jalqabaa keessatti baase sirboota 9 mana hidhaa keessatti xumuree akka ba'e dubbataam. Achii booda gara Finfinnee yoo dhaqu amma immoo mana hidhaa Maakalaawwiitti darbatameem. Qabattoo Karchalleetti hidhadhe mana hidhaa Maakalaawwii keessatti ammoo nan jabeeffadhe kan jedhu gootni ija barbadaa kun waan hunda xiyyeeffannoo fi of eeggannoon akka raawwachuu qabuu fi wantoota bu'aa buusuu danda'an irratti qofa wareegama kaffaluun akka narra jiruun baradhee bahe jedhaam. Yeroo kana dandeettii Haacaaluu sirreessanii kan beekan abbaan Haacaaluu mucaan isaanii dararama siyaasaa kana keessaa ba'e osoo barnoota isaa irratti xiyyeeffate irra isaan qana'a tureem. Haa ta'u garuu hojiin ilmi isaanii hojjetu baasanii dubbachuu haa baataniyyuu malee akka isaan boonsisu ni hasaassu turan. Boodarraa Haacaaluun gama aartii kana caalchifachuun sirba Wasanuu Didoo jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira jechuun gaafa weellisu abbaan Haacaaluu guddattuu horaa haadha Haacaaluudhaan galanii guddattuu ilmi kee reefuu sirbe jechuun gammachuu sirba ilma isaanii irraa argatan qoodanii fi akka turan himamaam. Weelluuwwan mimmiidhagoo albamaa hanga sirba qeenxeetti Oromoof weellisuun Oromoota qabsoof kakaasaa kan ture Haaceen waggoota muraasaan dura maalan jira jechuun itti aansuun ammoo jirra jirra jechuun weelluu baay'ee miidhagaa ta'ee gurra Oromoo qofa osoo hin taane onnee Oromoo saaquun ergaa yerichaaf malu dabarseeraam. Dhiyeenya kana artist Haacaaluu Hundeessaa sirba eessa jirta jedhuun dhufaa akka jiru Oromoo abdachiisee garuu kun har'a eessa buutee isaa dhabuun Oromoon gaddaan lapheen isaa cabee jechi nama jalaa badee amanuunis dadhabamee afaan qabanneerraam. Haacaaluun harkii hartuu galaafate kun har'a abbaa ilmaa wabii Haacaaluu Hundeessaa fi milkii Haacaaluu Hundeessaatiim. Haacaaluun jaalallee isaa waggaa 17 ol wal faana jiraatan waliin bultii ijaarratee ilmaan 2 kan argate waggoota 8 darban kana keessatti tureem. Haacaaluun sirba albama isaa jalqabaa oolmaa keetu ulfaatee waan ati naaf taate jechuun kan weelliseef haadha manaa isaa har'aa bu'aa bayii jaalalaa hunda faana dandamattee dabarte aadde Faantuu Damissoof akka ta'e ofumaa ragaa ba'eeraam. Haacaaluu Hundeessaa dhiirri xiiqiin muddu osoo diinni gamaaf gamana dhaabatee ilaalu galma barkumee irratti konsertii lammiif jedhu irratti argamuun kan inni dubbate diina Oromoo arraba hidhee Oromootaaf ammoo galaa ta'e fayyadeeraam. Oromoon otuu eessisaaf malu iddoo kam akka jiru ifa baasee kan dubbate 4 kiiloon eenyu dura Oromoof akka malu kan dubbate goota yoomuu onnee Oromoo keessaa hin baanedhaam. Artist Haacaaluu Hundeessaa Oromoof gaachana ittiin dhaadannaa yoo ta'u diinota Oromoof ammoo qocqocaa ija lixxe ta'ee boossisaam. Kanaaf diinni Oromoo Haacaaluu dhabamsiisuuf yeroo hedduu yaalullee hin milkaa'in hafee miilana garuu wanti hin yaadamne uumamee Oromoon Haacaaluu of biraa dhabuu danda'eeraam. Haacaaluun gootni Oromoo kun addunyaa kanatti nagaa dhaammatus
Haacaaluuwwan miiliyoonotni jiran kaayyoo isaa galmaan ni ga'uum. Qabsaa'aan duus qabsoon hin du'u. Qabsaa'aan ni kufaa. Qabsoon itti fufaam.